Ashamarka funee daawwattoota keelloo miidiyaa oduu yeroo kanaa qabannee dhiyaannee irraa dursaa hangafoota oduun isinitti hima. Haalli fayyaa obbo Jawaar Mohaammed haala ulfaataarra jiraachuu abukaatoon isaanii dubbatan. Warshaan sukkaaraa fincaa'aa hektaara 200 ta'u waraana PP'n gubate. Mormiin abbaa irree pireezidaantii Somaaliyaa Farmaajoo irratti ka'uuf ta'uu himamaa jira. Daawwattoota keenyaa gara bal'ina oduuttan isin dabarsaa oduu kan isinitti himu Anmooneet Badhaasaati. Shonkoraan warshaa sukkaara fincaa'aa hektaara 200 ta'u abidda waraana PP'n qabsiiseen gubachaa jira. Godina Horroo Guduruu Wallaggaatti kan argamu warshaan sukkaara fincaa'aa shonkoraan isaa waraana mootummaan waraana bilisummaa Oromootu keessa qubatee jira jedhame gurraandhala 13 bara 2021 irraa qabee naannoo Nashee jedhamuun waamamutti hanga ammaa gubachaa jira. Uummanni naannoo sanaa 200 ta'an itti ba'ee dhaamsuuf yaalus waraanni PP uummata abidda kana dhaamsuu deeman ari'uun hanga ammaatti hektaarri 200 ol balaa abiddaa waraanni PP qabsiiseen shonkoraan kun gubachaa jiraachuu maddeen keenya nu gabaasan. Gaggeessaan warshichaa obbo Mangistuu Hayilamaariyaam Aagaammaatti waan dubbatan hin qaban. Lixa Oromiyaatti ilmaan Oromoo guyyaa kaleessaa finxaaleeyyii Amaaraatiin ajjeefamaa jiraachuu maddeen keelloo ifoomsan. Humni addaa naannoo Amaaraa lixa Oromiyaa Wallagga Bahaa giddaatti dhukaasa baneenii lubbuun jiraattota 6 fi poolisoota 4 darbe. Wallagga Bahaa aanaa giddaa ayyaanaa magaalaa Lalistuu Angar yookiin mandara 10 keessatti humni hidhate kan naannoo Amaaraa jiraattota irratti lola bananiin Oromoonni kanneen wareegaman maqaan isaanii kan nu qaqqabe Zalaalam Fiqaaduu, Margaa Fiqaaduu, Jamaana Waxxeessaa, Bekeles Fayyisaa, Daani'eel Daaqaa, Maamush kanneen yeroo ammaa madaa'anii hospitaala Riifaraalii Yuunivarsiitii Wallaggaa ciisaa jiran Xilaawun Taamiree, Darajjee Mokonnin Olaanii, Gazzaan Yaadataa, Daawit Fedhasaa, Roobee Xurreessaa namooti madaa'anii jiran keessaa obbo Mokonnin Olaanii miidhaa jabaan waan irra ga'eef bakka biraatti yaalamaa jiraachuu maddeen keelloo ni ifoomsu. Gama biraatiin dhimma kanarrattis Piroofeesar Isqeel Gabbisaaf Dr. Ittaanaa Habtee finxaaleeyyiin Amaaraa yeroo ammaa kana Oromiyaa diiguudhaaf adeemaa akka jiran keelloo miidiyaa irratti dubbatan. Abukaatoon galmee himatamtootaa obbo Jawaar Mohaammed jalatti argaman obbo Tuulii Baayisaa haala fayyaa obbo Jawaar Mohaammed fi obbo Bekeles Garbaa dhimma qondaalota adda bilisummaa Oromoo irratti gaaffiif deebii keelloo miidiyaa waliin taasisaniin haalli fayyaa isaanii sadarkaa sodaatamaarra jiraachuu himan. Gama biroon abukaatoon obbo Jawaar Mohaammed obbo Tuulii Baayisaa qondaalota adda bilisummaa Oromoo akka hiikamaniif abbaan alangaa waliigala Oromiyaa akka gallakkifaman jedhee ajaja dabarsus hojiirra hin oolle jechuun dubbatan. Abukaatoon obbo Jawaar Mohaammed obbo Tuulii Baayisaa qondaalonni adda bilisummaa Oromoo akka hiikamanii fi abbaan alangaa waliigala Oromiyaa akka gallakkifaman jedhee ajaja dabarsus hojiirra hin oolle jechuun dubbatan. Abbaan alangaa waliigala Oromiyaa obbo Abdii Raggaasaa fi obbo Mikaa'el Booran waan isaan himachiisu tokko iyyuu hin jiru waan ta'eef koomishiniin poolisii Oromiyaa fi manni amala sirreessaa godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee akka gallakkisan jedhee ajaja yookiis qajeelfama kennee jira. Haa ta'u malee namoota kan hanga ammaatti hin gadhiifne isaan kana qofaa otoo hin ta'in qondaalota adda bilisummaa Oromoo keessaati yeroo ammaa mana hidhaa Moojootti kan argaman Lammii Beenyaa fi Daawit Abdataallee manni murtii waliigalaa Oromiyaa bilisaan akka gaggeeffaman murteessee jira. Qaama manni murtii waliigalaa Oromiyaa bilisa jedhee gadhiise koomishiniin poolisii Oromiyaatu ajaja mana murtii Oromiyaa fudhachuu didee mana hidhaa isaan kaa'ee jira jedhan abukaatoon obbo Jawaar Mohaammed obbo Tuulii Baayisaa. Yeroo ammaa kan sadarkaa miidhaa sadarkaa olaanaa irra qaqqabanii kan jiran namoota 4dha. Isaanis obbo Jawaar Mohaammed, Bekeles Garbaa, Hamzaa Booranaa fi Dajanee Xaafaati. Guyyaa 19ffaa isaaniiti har'a erga midhaan lagatanii isaan gidduutti obbo Dajaneen laafatanii miidhaan guddaa irra ga'ee jennaan hospitaala seenanii guyyaa 3 tokko gulukoosii fudhatanii deebi'anii bakkuma mana hidhaa sanatti deebi'anii ammas nyaata nyaatanii lagatanii jiru. Ijoolleen kaanis guddoo miidhamanii turanii garuu ammoo haalli namoonni arfan kun keessa jiran baay'ee sodaachisaadha. Keessumaatti obbo Bekelaan umuriin isaanii hunduma isaaniirra yoo hangafni isaaniidha. Waggaa 60 irra ga'anii jiru. Kanarraa kan ka'e nutti fakkaata. Garmalee dadhabanii jiru isaanii warri kaanis baay'ee haala sodaachisaa keessa haalli isaan keessa jiran walumaa galatti. Mohaammed Deeksisoo bakkatti hidhamee baruuf maatiin dhamaa turan guyyaa kaleessaa buufata poolisii Jimmaatti argamuu odeessi argannee ifoomsa.
Eebba Yuunivarsiitii Jimmaarratti sagalee isaa hidhamaan akka hiikamuuf dhageessisaa kan ture Mohammad Deeksisoo hidhamee kan ture bakka itti hidhamee dhabamaa turuun kan yaadatamudha. Guyyaa kaleessaa bakka inni itti hidhame beekamuusaa gabaafamaa jira. Gabaasa keelloon argateen Mohammad Deeksisoo Jimmaa buufata poolisii tokkoffaa keessatti hidhamee jiraachuu nu himan. Kaaba Oromiyaa godina addaa Oromiyaa naannawaa Amaaraa Walloo Kamisee magaalaa Sanbatee Jiilleetti guyyaa har'aa gurraandhala 16 bara 2021 qeerroon barattoonnii fi uummanni bal'aan hiriira deeggarsaa jechuun murnii biltsiginnaa dirqiin uummata baase gara mormiitti jijjiiramee jira. Haaluma wal fakkaatuun Gujii keessattis guyyaa har'aa hiriirri mormii gaggeeffame. Barataa Obsaa Abdiisaa torban lama dura yeroo lammaffaadhaaf galaanitti hidhamee kan ture guyyaa har'aa hiikamuunsaa dhagahame. Mormiin abbaa irree pireezidaantii Soomaaliyaa Farmaajoo irratti ka'uuf ta'u himamaa jira. Paartiin mormituu Soomaaliyaa gaafa jimaata dhufuutti mormii magaalaa Moqaadishoo keessatti waamanii jiraachuun beekame. Itti dabaluun akka paartileen kunneen jedhanitti Soomaaliyaa keessatti mootummaan naannolee mootummaa federaalaa caalaa akka humna qaban ibsan. Akkuma yaadatamu filannoon biyyoolessaa Soomaaliyaa gaafa gurraandhala 8 bara 2021 ture. Abbaan irree Soomaaliyaa pireezidaantiin Farmaajoon sababaa naannolee Soomaaliyaa jiran waliin waliigaluu didee filannoon kun guyyaan beekamnetti darbuun ni yaadatama. Waa'een himatamuu dhabu pireezidaantii Ameerikaa duraanii yaadni gama lamaatii kahaa jira. Pireezidaantiin USA Donald Trump himatamuu dhabuu dimokiraasiin cabuun wal madaalchisan. Dhimma himatamuu dhabuu pireezidaantii Ameerikaa duraanii Donald Trump leellisaa Riippaabilikaanii irratti yaada kallaati. Joo Baayiden dimokiraasiin cabeera, himatamuu dhabuun Trump dimokiraasiin cabuu agarsiisaa jedhan. Tibba darbee Trump hokkoraa fi goolii guddaa uumuudhaan sirna walharkaa fuudhinsa aangoo pireezidaantummaa Ameerikaatti danqaa ta'uun yaalaa akka turan qeeqamaa turanii jiru. Yaada micciiramaa akka dhiyeessanitti kan ibsaa turan Joo Baayiden dhimma hokkora yeroo sanaa ciminaan balaaleffatan. Akka himatamuufis tattaaffii guddaa taasisaa turaniiru. Haa ta'u malee seeneetiin Ameerikaa sagalee kennaniin Trump himatamuurraa walaboomsan. Kun duraanuu Joo Baayiden aarseera. Donald Trump akka BBC'n gabaasetti teessoo seeneetii keessaa sagalee 2/3 waan hin arganneef hin himatamin hafuu gabaase. Kana jechuun Trump himatamuuf sagaleen 67 kennamuun kan irra ture, sagaleen 10 duubatti hafuun 57 qofti kennameera. Akkanaan Trump himatamuu jalaa hafan jedha gabaasichi. Paartiin Dimokiraatawaa irraa pireezidaantii Ameerikaa ammaa Joo Baayiden Trump hokkora kakaasuusaaf himatamuun waan wal nu mormisiisu hin turre. Ammas taanaan itti fufuun akka himatan yakkisaa akka isa himachiisu kaasa. Warra Riippaabilikaana keessaa tokko kan ta'e pireezidaantiin Ameerikaa duraanii Trump har'allee yaadu yookiin haasaan ani hokkora dura taasise guutummaan guututti fudhatamaadha jedha. Oduu hanga himatamuu dhabuu isaanii ibsuu dhaga'utti daran kan gammadan Trump siluma isaa buqqisuu fi himannaa eegaluun dabaa fi doorsisa irratti raawwatamaa ture ta'uu eeran. Hokkora amajjijjaa ka'ee lubbuu namoota 5 balleessee kakaasaniiru jedhamuun kan himatan Trump pireezidaantii USA yeroo lammataaf himannaaf dhiyaatanii ta'aniiru. Haa ta'u malee sagaleen seenetarootaa kenname himatamuurraa oolche. Pireezidaantii USA har'aa Joo Baayiden himatamuu dhabuu Trump wayitaa dhaga'an akka rifachuu yaada himatamuusaaf sagaleen inni dhumaa seeneetiin kenname ga'aa ta'uu baatus adeemsi himannaasaa garuu homaa wal naman falmisiisu jechuun dubbachuusaa BBC'n gabaase. Yeroon kun seenaa keenya keessatti yeroo gaddaati, ammoo dimokiraasiin cabuu fi laafuu agarsiisa. Dimokiraasii fi hoggaayyuu wabii dhaabbachuun dirqama. Yaadni jedhus kan pireezidaantii Ameerikaa Joo Baayideni. Haalota qoramuu dimokiraasii kanaa fi irratti dammaquun akka nafeessisuu dubbatan. Hokkorri yeroo darbees Ameerikaa keessatti bakka akka hin qabne dubbate. Dhimma himata irratti dhiyaate sanaaf Trump gama isaatiin himannaan kun sodaachisaa fi aggaammii haleellaa mormituu tokko irratti raawwatamedha. Kun seenaa biyya keenyaa keessatti waan qaaniiti jechuun dubbate. Namooti lamaan pireezidaantii duraanii fi kan har'aa Ameerikaa kun qoccolloo guddaa keessa bara kana kan turan. Daawwattoota keenyaa oduu namaaf qabannee kana gammaa ture qophiilee keelloo afan waliin turtii gaarii.